السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما عركفوني كبجمتوتا في جلتمتوتا جيتو أورميا. أنا دفو بيجيني جهان نفتني سنين جتا حرلي فيديو تكا ولت ديبنيتين جرا هنجر ماتن وجين ترو إنتاجتنا سنين جتا لايك شير سبسكرايب إنتاجتنا نسنين جدا يوكان موتو ينسستنا نسنين جدا ينهم بودر سنه موانسني akkasiin isinin jedha video takka gaafii keessan deebisuudhaaf dhufeetiin jira hamma dhumaatti na wajjin tahaa isinin jechuudhaan na wajjin turaan isinin jedha. Okay, kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya gaafii picture takka maxxanseetiin ture achirratti gaafii na gaafattaniif deebisuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha. Hanga dhumaatti na wajjin turuu hin dagatinaa. Ammoo like share subscribe gochuullee ittiin sassatinaa isiniin jireetiin jira. Kallattimaan gara gaafiitti isin dabarsa. Jalqaba irratti namni gaafii qopheesse Ommo ajaa'ibsi gaafiin ishee akkas jedha wajjumaanaa ilaallu na wajjin turaa isiniin jedha. Anaa dhufuu jettee jirti atis anaa dhufuun siin jedha kabajamtuu fi jaalatamtuu Ommo ajaa'ib. Inni jalqabaa kaayyoon kee maalidha? Chaanaalaa kee kana irratti maal yoo hojjedhe saba koo qarqaaraa ofillee guddadha jettee yaaddaa naa jettee jirti. Kaayyoon kiyya gara fuulduraatti namni waan baay'ee kaayyeffata garuu kan namaan gahu rabbuma. Haa ta'u malee garuu abbaallee waan kaayyeffate sana irratti xiyyeeffannoo gochuun barbaachisaadha. Namni tokko erga biyyaa bahee ni hojjedha jedhee karoorsee waan ta'e tokko irratti sirriitti karoorsuun yookaan immoo waan biyyaa baheef san gatii dadhabbii isaa sana irratti karoora qabaachuun dirqama. Kanaafuu anis karoorfadheetiin jira rabbiin garuu na haa milkeessu siin jedha wanta karoorfadhe baay'eedha. Irruma ga'ee yoo hime malee amma himuun hin taatu jechuudha. Akkasiin siin jedha inni lammataan immoo chaanaala kee kanarratti maal hojjechuu barbaadda maal hojjechuudhaaf karoorsitee naan jettee jirti. Akka nama takkaatti chaanaala kanarratti waan baay'ee hojjechuun barbaada. Osoo naaf mijatee amma xiqqashoo haalli keessa jiru kun baay'ee mijataa miti malee waan silaanas fayyadu akkaataa aadaa fi afaan keenya ittiin guddatu akkasumas duudhaan afaan Oromoo safuun afaan aadaa Oromoo keessatti jiru kunniin hedduun karaa faashiniidhaatiin wal qabatee cabutti jira nu jala xiqqashoo jechuudha. Faashinii hordofuudhaan wal qabatee jechuudha. Silaa haalli naaf mijatee isa kanarratti baay'ee gadi qabee hojjechuun barbaada. Garume gara fuulduraatti inshallah akkasiin isiniin jedha. Inni biraa achuma gaafii madhumasii keessatti chaanaala akkamitti bantee maaliif bantee naan jette. Chaanaala kana banuun kiyya dhugaa dubbachuudhaaf seena qabeessa. Seenaa guddaa qaba chaanaala kana banuudhaaf jechuudha. Kana yoo isin jedhu jalqaba gaafa chaanaala kana banuuf deemu hedduu tokkoon dhiphadha ture. Maaliif bakka wantoonni garagaraa wanti yaadasii ta'an hin jira. Bakka ani dhiphadhaan ture. Achi booda bakka chaanaala kana banee nama wajjin haasa'uu erga jalqabee booda xiqqashoo haalli wantoota garagaraa naaf mijate ofirraa yaadni minaaminni sunillee minaamination jedha sunillee narraa xiqqashoo duubatti dacha'ee isa kanallee gaafa galee bal'inaan irratti isinii hojjedha waan isaa jechuudha. Jechuun baay'ee keessa yoo deeme waan baay'ee qaba. Sababmaaf manuma irraa isinii tuqa. Inni biraa dhimmi gandummaa fi dhimmi amantii Oromummaa keessatti akkam yoo ta'e jaalannaa waliin deemama. Dhimmi gandummaa I don't care. Garuu bakka kanatti deebiillee hin qabu. Maaliif jennaan dhimma gandummaa dhimma aantummaa maadirii meeshii kan jedhan kun I don't care baay'ee bakka hin qabuuf jechuun. Akka Oromoo tokkotti akka nama Oromoo takkaatti akka intala Oromoo takkaatti wal qixaadhaanaaf namni kamiyyuu waa'ee amantiitillee tutteerti na fakkaata. Oromoo keessatti amantiin
miti. Amantii akka biyya keenya keessatti amantii gara meeqaatu jira. So namni kun nama kan madaaluun aslan oromummaa isaa eenyummaa isaa nama ofii ibsuu nama ofii hin boonuu danda'u eenyummaa isaatiin boonuu danda'udha malee kuni sanii kuni kanaan har'as har'aachis bakka hin qabuufi jechuudha. Maaliif nama namummaa isaatiin nan jaaladha nama kamiyyuu namummaa isaatiin nan jaaladha namummaa isaatiin nan kabaja oromummaa isaatiin immoo nan jaaladha jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Channel ko okay. Okay, oromummaa keessatti mee maal jibbitaan jettee wanti an oromummaa keessatti jibbu waan akka malee jibba oromummaa keessatti jechuudha. Innis maalidha kan jettan taate Oromoon keenya bakka itti walii galatti hedduu nama boonsa. Garuu yeroo baay'ee tokkummaa hin qabnu waan ta'eef bakka kana irratti Oromoo keenya irratti xiqqashuu akka malee sanatti dhagama yeroo tokko tokkummaa dhabuun kenna jechuudha. Yoo ati siin kana jetti kun siin kana jedha kun siin kana jedha kun amantii fidaa kun ganda fidaa kun akkasii fidaa bakka kana irratti hin jibba malee Oromoo ta'uu kiyyaaf oromummaa kiyyaan hedduu takkan boona uummata kiyyallee hedduu takkan jaaladha hedduu takkan kabajaa jechuudha. Nama ta'ee namni oromummaa himatu namni an Oromoodhaaf hin jiru na biratti qaaliidha na biratti kabaja guddaa qaba jechuudha. Garuu bakka ana xiqqashootti uummata kiyya kana maaliif gisema hundayyuu yeroo hundumaayyuu tokkummaa hin qabnu nuti yeroo hundumaayyuu maaliif walii galtee nama keenyaa kun laafa kan jedhu irratti xiqqashoo gaafii natti himti bakka kana irratti akkasittiin si deebisaa jechuudha. Inni itti aanu okay. Ahmed Oro TV'n gaafii na dhiyeessee jira galatoomin jiraani bagana gaan dhuftee jiraani beebi viidiyoo kana kan dhageettu ta'e gaafii kan keenya dhageetta jechuudha. Maatii keessa ijoollee meeqaffaadhaan aan jedhee jira. Gaafiin kun by the way lama deebi'ee gaafiin inni gaafatee as durallee gaafii irratti na dhiyaateetiin deebisee illee ture. Haa ta'u malee garuu waan na gaafateef jecha nan deebisaa fi barnoota hanga kutaa meeqaa barattee naan jedhee ani barnoota irratti xiqqashoo bakka barnoota kana tuqan keessi kiyya gaafii natti uumaa maaliifi silaa biraa deemuun qabaannee biraa deemee ture xiqqashoo haalli fi haalli ijoollummaati fi haalli maatii keessatti guddattee fi wantoonni garaagaraa yeroo tokko haalli hiriyyummaallee si dogoggorsaa kana jechuun kiyya an barumsa daa'imummaadhaan hin baradhee ture. Fixee kudhan fixee pirippiin akka barbaadetti naaf hin dhufne waan ta'eef dorgomee level 3dhaan teknikaa departmentii viivingii level 3dhaan jechuun isaaf dippiloomatiin eebba bira ga'ee maatiilleen baay'ee ijoolleen qabnu waan ta'eef akka ijoollee shamaraa jechuudha ijoollee dhiiraa osoo hin taane wanna jedhama hundumaayyuu waan naa dhagaaniif jecha bakka deemuun qaba jennaan eebba bira ga'ee biraa deemee jechuudha. I'm so sorry bakka kanarratti hedduu na gaddisiisa na keessaayyuun baduu aga jiru. Gaabbii guddaadha jechuudha. Akkas sorry inni taanu gaafii isaa lammaffaanii maatii keessatti ijoollee meeqaffaadhaan aan jedhee nuti ijoollee baay'ee qabnaa shamarran qabnu malee gaafiin kun gaafii dura gaafatameedha gaafiin isaa hunduyyuu saaroon tuna gaafate na fakkaate gaafii isaa kanniini pikcharii duraa jalatti dura qopheessa jala jechuudha. Maatii keessatti ani nama 11ffaadha. Nuti shamara lama qabna shamara irratti lammaffaadha. Dhiirra walii galaatitti immoo 11ffaadha nama lama bitta akka bichaan irraan dhalate jechuudha. Akkas maashaallah tabarakallah maatiin kiyya baay'eedha. Alhamdulillah. Inni itti aanu eessatti dhalattee amma biyya kam jirta jedhee ani kan itti dhaladhee godina Arsii ana Digaluufti ijoo keessatti naannaa Hallolee jedhamtutti dhaladhee guddadhee garuu kan yeroo baay'eetti keessa ture Asallaadha. Akkas dhalattuu Loleetii jechuudha yookaan immoo godina Arsii Asallaati jechuudha. Inni itti aanu mootu gara fuulduraatti maal amma biyya kam naan jirtan aan jedhee of course nan gaafii dhuma san keessatti jechuudha. Amma biyya Dubaayeen jira Imaaraatii jechuudha. Amma gaafiin shanaffaan immoo yookaan immoo gaafiin itti aanu gara fuulduraatti maal ta'uu feetaa naan jedhee hawwiinaati hawwiin baay'eedha. Anyways waan rabbi siin gahe tokko nama fudhadhaa gara fuulduraatti
sila jikanya doimed akka nama tokkotti hojjedhee hojii bareeda hojjedhee osoo mul'allee natti tola garuu kana jechuun danda'u maaliifi haalli ati itti murteeffattuu fi haalli si qunnamus wantoonni amma deemamaa jirullee baay'ee tokko nama dhiba haalli jireenya dhala namaatiif waan ta'eef kanallee jechuu baadhu akka nama tokkotti jiruu bareedduu keessa osoo hin jiraadhee hojii kiyya hanga biyya anamaa jiru kanallee dalagee akkasumas mootu silaa barumsa kiyya addaan kutuu baadhee yoo san qofni na godhee wallaalummaallee natti fudhatte na fakkaata. ture sila kan dubbadhu amma garuu waan biyya namaa keessa mana namaa keessa waan jiruuf kana jedheelee dubbachuu baadhu jireenya kiyya fooyyeffadhee jiru bareedduu osoo jiraadheen barbaadaa jechuu barbaadeeti. Inni taanu faayidaan ati biyya arabaa irraa argatte maalidha naan jedhee faayidaan biyya arabaa irraa argadhe kuma nama kamitti hojjechuudha. Gatii bu'aa dadhabbii keetii argachuudha. Achi booda mootu waan karoorfatte yookaan mootu wanta sila namarraa eegamu takka namni takka akka nama biyya namaa keessa jiraatuuf osoo hin taane waan jiraatu sanii jalqaba gaafa biyya ba'uu dhugaatiin itti yoo hime wanta kaayyoo osoo hin karoorfatin hin ba'e maaliifi xiqqishuu yaanillee sirrittillee naa galuu baatu gaafa duraa jalqaba ba'u jechuudha. Gisee kutaa barumsa san dhiisee ba'u jechuudha. Garuu turtii bultii keessa amma biyya kana erga jiraadhee booda waan baay'ee karoorsee jira jechuudha. Waan baay'eellee hojjechuufis abdii horadhee jira jechuudha. Faayidaan kiyya kanuma. Faayidaan mootuu gaafa irra geettee daarektiilee akkasitti yoo ta'edha kan mul'atu jechuudha. Akkis inni itti aanu miidhaan isaa hoonaan jedhee miidhaan biyya namaa keessaa garuu alhamdulillah rabbil alamin hanga ammaatti miidhaan narrallee hin geenne nagaan qabaa. Haa ta'u malee garuu baay'ee tokko akkuma bu'aan jiru miidhaanis hin dhabamu. Jarri lamaan wal biraa hin dhabamtu. Maaliif bakka miidhaan jiru bu'aallee jira, bakka bu'aan jiru miidhaallee jira jechuudha. Takkaffaa irratti qaamni kan kee ta'ee yeroo sammuun kan keetti boqotu qabdu mana namaa keessatti amma ammasii yaamanii amma ol ka'ii gabbai akkas godhe waan siin jedhaniif kun miidhaa qaama keetii kun miidhaa sammuu keetii irratti illee kan geessudha. Garuu ofumaan siistee yoo jettee miidhatti si fudhatamullee baatuyyuu yeroodhaafi fakkeenyaaf amma ijoolleen mana namaa kana keessatti halkanii guyyaa akka malee dalaganii fayyaa isaanii dhabanii kalee isaanii dhabanii yeroo galanitti osoo bakki silaa dadhabbii isaanii sanitti fayyadamanii qalbii isaanii irratti hin godhin biraa deeman meeqatu jira. Sababa maalirraa kan ka'e sababa miidhaa mana namaa kana keessarraa kan ka'e jechuudha. Sababa dadhabbii yeroo hojii san dadhabbii hamaan nama mudatu siistee yoo kaate xiqqoo jettee bakka waan sirraa galu sitti fakkaata gaduma deemtaa ni daladdaas deemtaas akkasiin jedha waan ta'eef yeroodhaaf homaa sitti fakkaatu garuu immoo booddee irratti miidhaa keenya kan qaama keenya yookaan hedduu miidhaa keenya ta'a jechuudha. Haa ta'u malee garuu osuma hojjennuuf qusachuun yeroo tokko barbaachisaadha jechuun barbaada. Bakka kana irratti maaliif jarri waan dadhabdullee sinsanii namallee sinsanii bakka hin jiraami namni tokko kan rabbiin laaffise yoo ta'e malee odomaatti kana gootu asiin kana godhisiin jedhan osuma kana harkaan yoo qabatte kana akkasiin jedhan jechuudha. Namoonni akkasii suni sammuu keetii irratti illee waan ta'e jechuun bakka gaafii sittuma jechuudha. Ani soo kana geessani kana osoo ajajje kana osoo geessani kana osoo ajajjan miidhaadha jechuudha. Kun jechuun qaama namaa irratti miidhaa guddaa geessa biyya namaa keessa jiraachuun jechuu barbaadeeti. Akkasi gaafiin itti aanu tajitu yuutuubiin na gaafattee eessatti dhalattee kutaa meeqa barattee eessatti barattee naan jettee jirti. Gaafii dhuma deebifame waan ta'eef egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dogongorroo jiraatin of kolchaatiniin jecha gaafiif deebii gaafatameef deebii kenneetiin jira na fakkaata. Hangana naaf galtetti jechuudha. Naaf kolchaatiniin jedha dogongorroo jiraate. Channel kana like, share, subscribe gochuu ittiin sassaabbinaa isiniin jedha. Channel keessanii yeroo gara fuulduraatti wantoota garaagaraa ammaaf mana namaa keessallee jiraannee haalli nu mijatuu baatu. Wantoota barsiisoo fi bashannansiisoo piraankilee adda addaa diraamolee garaagaraa akkasumas wantoota seenaalee garaagaraa illee irratti hojjechuudhaaf xiqqashuu karooraniin qaba. Haa ta'u malee ammaaf kana jedhulleen yeroo ani itti viidiyoo waraabuullee akkasumas haalli keessa jirullee baay'ee tokko rakkisaadha waan ta'eef
akkasii kanaan isiniin jechuun barbaadu like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaan imootuudhaan sakiyya kan oromummaati hanga maatiin wajjin turtanii dhaggeeffachuu keessanii galatoomaa isiniin jedhaa turtii gaarii isinii haa ta'u bye bye